dubbatina. Imboyinaa dhaqo. Imboyinaa. Imboyinaa nuti waa gochuu dadhabe. Nuti waa tokko gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe. Nuti waa gochuu dadhabe. Laadha kana doorsaa nuti ni bita. Amishu. Amishu. Waan jabaa ho'i seetanii hin eegina. Oomu qunxulloo tokkotu biyya raase. Kan inni haadha arrabsaaru. Nagaadha mini nagaa kee. Nagaadha nagaadha. Inni nagaama. Nagaama yaa hundee. Kan jiraatu jechuudha koomiti. Ani kanan jedhu mucaa na biraa deemte anadha mirga deemte ji'a sagalidha. Ji'a sagalin finne iyyuuti xinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee tinnisheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeesse barbeettu makinaa yaabsisee baqa bultii lama na bira bultee sadaffaa irrattidha isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50,000 taaksii keessatti fuudheen ittiin laaddee inni immoo birrii kana sin allaan naan jedheetu deebisee ittiin na arrabsaa ture. Kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maalsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture. Isa kanayyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessa raniin hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee kootu fudhadhu birrii 20,000 kaffaliiti birrii 20,000 kaffaliiti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu maal isa amma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo beeku maali akka inni godhe immoo. Birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluus hin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu hin qabu abboon kana waanan godhuus hin qabu bakka. Dhageessanii mata garagali jedhee haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishees hin dhageenye garaatti baachuu ishees hin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhee ani waanan godhus hin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaa nagaa fayyaa fuudheen ittiin laadde gaaficha gaafa inni deesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii 85,000 kaffaliiti ayyaariirra si yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii 85,000 mini birrii 8,000 lakkoofne ani iddoon fiduus hin qabu anoon beekuttiin hin jedheeni achi booda inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii 20,000 si gargaaraati birrii 20,000 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteediraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birriin kaffala mucaanoo nagaa deemte asii meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti. Fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu Arabaaf isa dhaltu Oromoof isa dhaltu abbaa barbaadeef isa dhaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka chiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbadhaa adaraa keessa maaloo mucaa wallaalara waan tokko hin beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadhiidha garuu isheen immoo naan gadhiidha arasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef kanaaf ani waanan godhu tokkoyyuu hin qabu waanuma godhu hin qabu adaraa keessa maaloo. Waanuma gootan godhaate akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatooma kalas ni gaha kalas dhaabaa kalas dubbatina. Imbooyinaa dhaqo. Imbooyinaa nuti waa gochuu dadhabe nuti waa tokko gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe nuti waa gochuu dadhabe. Baay'ee gammaddan kun.
Itoophiyaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaan seeraan alaa dallaala seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallaalaa seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Inni kennu dhabamee haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessaniyyuu. Dallaalli amma kana humna godhatee jira. Dallalaan Ano fayyaa isheen baasee hundaayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bulteen beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii immoo peestaalitti naqee dhugaadha peestaalitti naqee birrii 50 harka kootiin taaskii keessatti itti laadhe birrii maalii natti laattee naan jedhe mucaa kee hin argattooti kara barbaaddeerra immoo na barbaadde kara barbaaddeerra na baasii naan jedhe kara barbaadde fidi naan jedhe kara barbaadde fidi kara turra fidi galagali dhaqiitii naan jedhe ano waanan galagaluuf isin qabu waanan godhu isin qabu inni si galagashu siifa dhufu malee anoon beeku sababa ani barumsan qabaanne maayemii sababan ta'eef natti taphachaa jirtamni ittiin hin jedhe kanuma barbaaddeerra fidi naan jedhe galagali immoo naan jedhe dhugaadha waaqayyoo kanaaf ani hin beeku bakka ta'eefi isa kana an mucaa kun hormaan ishee fayyaa isheen ergee birriis immoo na harkaa fudhateera keessatti ittiin kenne. Enggak mama. Enggak mama. Enggak. Sarah lakkoofsa gurbicha dubbadhu uummata Oromooti. Bilbila isaa dubbadhu. Waa sagal barreessaa jalatti. Oromoo bakka jirtan duraa kunu. Nugusaan kan naan jedhe mucattiin ji'a tokko na bira turte Finfinnee naan jedhe mucaan keessirraa adda baatee Finfinnee turte beetti. Lakkinarraa deemteeyyuun beektu isheen gaafuma barraruuf jette bichaa natu fidee dhufe hamma booleetti natu fidee dhufe manaayyuu baateen beektu na biraati. Okay, galatoomi. Irra deebitee immoo meedikaala gootee ji'a tokko yookiin ji'a lama mana turte beetti? Hin turre lakki gaafichumadha. Okay, galatoomi. Ish. Ala. Amma nama kuma sadii keessaa gurbaa immoo kana namni wallaaleeti dhiifama naa godhaati. Akkamitti namni waaxiitu dhibame? Mee nama kana hunda keessaa namni gurbaan kun bootaa kana bakka akkasiitti namni jedhu dhabameeti akkam callistanii namni waa tokkotiitu dhibame? Namni jiraatee tokko barreessaa haaseen hoo namni beeku jira. Dara hin jirani wallahi namni dhibamee miti. Gurbaan hin dhabamne jira feenya gurbaan baru fiifu Dr. Jiitu gurbaan dubbatee tureera. Ana Finfinneen jira abbaan dubbisuu barbaadan koottaa jee adreessa isaa hunda himaa ture inni fiifu afaan isaatinuu gastirra dhufeetu. Aaskoon jira jee bara aaskoodhaan jira jee nagaa saadamoo maali gurbaan san dheengadda harkeetiin ture poolisii naa godhaadhaan hin qabaa micaan asirra dhufee turu san guyyuutiin harku jiraati qaama poolisii maaliif naaf hin goone anaa qabsiisaa mee waan feetan fidaadhaan aan jechuu jira guyyuu wal harku jira jee nagaasaa nama jaamu kan hojii garee tana keessa jiru asirra qotira takka erga duyyaan ni jira. Kun dubbiin kun egaa gana guddatee mucaan illee dhokachuu isaa waan hin oolleef namni beektan keessaan namni sooshaal miidiyaa irratti ol bahee dubbachuu waan sodaatuuf viidiyoo ofiillee waan mul'isuun barbaanne keessaan illee ta'ee ergaan miseejiidhaan gara mubaarakiin barreessuu fi dandeettanii namni hin beektan yoo asirratti illee baatanii dubbachuu baattan keessaan barreessaatii bakka inni jiruu fi namni beektan gara keessaatiin haadha immaan daa'ima tanaa laalaatii piliis namni keessaan beektan keessaan barreessaa fi mubaarak musafa. Kanuma jedhan. Okay, amantii galatoomi dubbiin isaa iccitiin isaa tokko keessaan kan naqaqqabe mucaan kanaan dura nama birrii 500 irraa nyaatetu jira birrii 25 irraa nyaatetu jira bakka inni jiru nin beekaa jedha poolisiin Oromiyaa Finfinnee keessa jirtan keessaan na dubbisa please as jala jirtu keessaan na dubbisa haati kun haadha keessanii hin doorsise hin talasii gurguree gudeechise erga gurguree immoo sagalee sii hukkaamse ammallee deebi'ee itti dhaaddataa jira Oromummaan dhiigummaa